Ashamaar kafuunee akkam jirtanii kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaayinaa ayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtantis naa qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdan isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka har'a viidiyoo bareedduu takka barumsa kan qabdu meeshaalee waaw nama jechisiisu baay'een qabadheetoo dhufeera. Viidiyoo tanaa obsaan dhaggeeffadhaa warroonni chaayinaala keenya faarawaa taatan sabiskiraabii godhummaatii keenya ta'an isiniin jechuu jaaladha. Akkasumas immoo ijoo waan tokkoon isin kadhadha. Inni sunis maalidha hoo jettanii egaa ka dhiifama sagalee daa'imaa tituyyuu na jala jira. Dhiifama isin gaafachaa kanan isin kadhadhu suni maalinni warroota meeshaan hojjetamee fi ba'ee wal eebbisaame. Eebbi keessan baay'ee gaariidha dhugaa. Kanuman isin kadhadhaafan wal eebbisaa rabbiin nagaadhanii itti si haa galchu. Namatti haara galfatu si haa taasisu waliin jedhaadha. Isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka wal eebbisuu shaggaadha. Akkuma amantaa keessanitti rabbiin hundumaafuyyuu inuma dhagaa waan ta'eef nagaan itti si haa galchu waliin jedha isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka akkuma abbaan suuraa ergetti viidiyoo kanaa hojjenne bahee jira isiniin jechuun jaaladha. Kanaafuyyuu yaada keessanis immoo yoo qabaattan saanduqa koomentii jalatti nu teechisuun dagatinaa. Warroonni meeshaa nu biraa qabdanis asumaan tartiibaan bahaatuma jira. Isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka akka fedha keessaniif filannoo keessaniitiin jechuudha. Egaa ka asirraa hoggaan ka'ee teebilirra hin kadhaa meeshaan illee asumaan meeshaan haarofti illee danuun seenee jira. Viidiyoo meeshaa haarawaa qabadheen isin dhufa meeshaa biiffedha ta'an isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka yeroo yeroodha kara yerootti jijjiiramanii yeroo darbe sahaanii gooldii yookaan araaraa yookaan immoo isa kan feermuzii ta'ee gooldi karariidhaan irratti hojjedheen ture jechuudha bitee amma immoo inni sun sokkee inni sun deemee bifa kanaan darajaa 4 kan qabu saanii feermuzii adii fi gooldii of keessaa qaba. Kunillee amma kan paartii kara tokkootiin adii ta'ee kara tokkoon gooldiidha. Akka isaanii suuraa gooldii hin qabu. Viidiyoo tanaan dura warri ilaaltan ni jirtu. Achirratti warra argitanii isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka'anii isaan barreen gaddaa biteedha kanan isiniin jedhee kanammoo barana haala kanaan dhufe maaliif namni saffisaan kara biraatti tarkaanfatu namoonni gabaatillee immoo namni bitu fedhii akkamii qaba jedhee isa wajjin ilaaleetidha jechuudha. Meeshaa kan fidu baay'ee bareeda. Saaniin kun saanii feermuziitti inni adiin kun jechuudha. Adii fi gooldiidhaan jira isinitti mul'ata jedhee yaada kaayii. Akkasuma sahaan giloobariin illee amma baduuf deemaa jira jechuudha. Dhugaa gabaarra uyyuu baduuf deemaa jira. Barreen gaddaa inni aynata lamaan gabaa gubbaarratti ni jira. Amma sirumaayyuu dhabamuuf deemaa jira. Warroonni bitachuu barbaadanis hoggaa jiraatanii yeroodhaan hin bitadhaa isiniin jechuufani maaliif bifa biraa qayyaranii haala biraa qayyaranii fidan waan ta'eef isiniin jechuun jaaladha. Baay'ee gaggaariidha meeshaawwan kun baay'izawwee waxiidhaan illee amma saanii giloobalii kan jalli isaa sibiira waan ta'eef waxiillee ho'isuu ni dandeessu. Keessattuyyuu istoofota adda addaa amma namni milijjaa ishee bunaa tanafaa elektiriikidhaan kan hojjettu namni mana keessa dhabe hin jiru. Ijoolleedhaan hin binneef hin jiru ishii faa jechuudha. Gatiin isaatillee baay'ee guddaa miti waan ta'eef ishii kan bunaa san jechuudha. Ishiirrallee gootanii wanti isin biiffedhaaf baafta sunoo qorre ishiirrallee gootanii ho'isuu dandeessu jechuudha. Waa sassanii baay'ee bareeda sahanii giloobaliin kunillee isiniin jechuun jaaladha. Kanaafuyyuu itti fayyadamaa warroonni meeshaa galfattan baay'een galfattanii jirtu ka ana biraanuyyuu jechuudha. Kallattii miidiyaa biraa osoo hin taane ana biraanuu baay'een galfattanii jirtu. Kana waa'ee sahaanotaa kana hoggaan haasa'ee raawwadhe jechuudha. Egaa ka faashiniiwwan kan dhufan immoo viidiyoo biraatti nan isinii qabadheetu dhufa baay'eedha. Egaa ka guyyaa har'aa kara gabaallee gaafan deemu jechuudha. Baay'ee nama ajaa'ibsiisuun argee meeshaalee kara algaa kanaatan deema. Egaa ka yeroo darbe algaawwan kanarratti meeshaa kana hunda isaatu gaafa ishiin xalabattu hojjedheen ture akkuma inni jirutti diizaayinii isaatii fi halluu isaa wajjin isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka achi keessatti ispoonjii hin qabu ture ispoonjiitti nu galchaa jetteetoo jirti ispoonjiitti galchineef hojjenneef jechuudha. Xarapheezaan kun akka argaatoo jirtanii amma na baradii fakkaata gubbaan isaatirra yoo laaltanii akka laaltaniifan itti dhiqeetoo itti siqeetoo kaasee warroonni teebilii nu biraa qabdan hundi keessanuu dibaan isaa akkanattidha jechuudha. Egaa ka maaltu dibama qalamiin isaa inni dhumaa egaa ka isa kan makiinati roobnis gizee roobu irra shololaata malee bishaan isoo gannam irra shololaata akka inna baradii sanitti irra shololaata malee homaan ta'u jechuudha. Kanaafuyyuu baay'ee bareedaa isiniin jechuuf walumaa galatti baay'ee
miidiyeessi tokkoffaa ta'edha kan hojjetame meeshaawwan kun hundi isaatu iyyuu isiniin jedha yeroo tokko ijoolleen tokko dhuftanii na dubbistan jirtu meeshaa biyya alaatii hojjeta namoonni tokko warri jettanillee jirtu sirreeffadhaa ijoollee sirreeffadhaa dhugaa meeshaa biyya alaa qofti akka waan adda ta'e meeshaan biyya keessaa immoo akka waan biyyattiin tuni ofuma uummattee ofumaa ishiiti waanuma feekii uummatteetti jiraattu isinitti fakkaatina. Ijoolleen waggaa lamaan baranaa galfattellee meeshaa isaanii siraatumaan taa'eefii jira algaan isaanii soofaan isaanii osoo gadi hin jedhin amma obboleettiin tokko kan amma kun waggaa darbee jira erga galfatte yeroo darbe galtee gaafa deebitu meeshaan ishee akkasumatti jira jechuudha. Homaa odoo jalaa hin ta'in akkuma jirutti kanaafuyyuu gaafa galtee boqonnaadhaaf guyyaa 15 galtee gaafa achumaan meeshaa ofii ilaallattee galtu jechuudha. Kanaafuyyuu sammuun keenya waanuma alaa qofti orjinaala ta'ee wanti biyya keessaa alaan hojjenna kan jedhu sin jira meeshaa alaatiin hojjenna kan jedhu sin jira. Miidiyeessiin ala keessa wanti jedhu hin jiru jechuudha. Miidiyeessiin tokkoffaadha. Kana waan isin himu jiraate taanan jechuudha. Akka waanuma tokkoon akka hin qabamne sammuun keenya isiniin jechuufan. Egaa kaammoyyuu amma kara kichiin kaabineettiin dhufaa. Egaa amma mana akkasii kanaan namni kichiniin keessan xiqqaa ta'uu danda'a, jiddugaleessa ta'uu danda'a, waan biraa galfachuu danda'a. Qilxiffi kan jetteedha kichiin kaabineetiin tun baay'een jaaladhe anu. Hedduus natti toltee isiniin jechuun jaaladha. Egaa kaammoo isin immoo maal akka jettan hin beeku. Wanni irra deddeebisaa jiruuf teebilii kana sirriitti ilaalaa isiniin jechuufan baay'inaan mana arabootaa keessatti ilaalla. Irraa gaafa sufraa kaafnee yookaan irraa gaafa nyaata irratti nyaatanii sufraa irraa kaasnu xarapheezaa fuula akkanaa argina jechuudha. Waan biyya keenya keessatti hojjetamu akkanatti dhanga'ee fuulli isaa ifee akkanatti waan hojjennu nutti fakkaatu gaafa achitti arginu. Kanaafuyyuu waanuma alaa qofaan qabamuu miti biyya keessattis ni hojjetama. Hojjetamuu isa ija qofatti nama tolu osoo hin ta'in isa idimee qabuudha. Isiniin jechuun jaaladha waa'ee miidiyeessii hoggaan isinitti hime jechuudha. Kanaadha. Isiniin jedha algaanis akkasuma egaa kaasitti immoo algaa waa'ee sibiilli fi chubbudiin eessanaan jechuu dandeessanii anatuyyuu ariifatee osoo itti hin galchinan viidiyoo kana waraabe maaliif sababni isaa daa'ima qabee hin deemne daa'ima manatti dhiisee deeme ofii kiyyaa waraabuu waanan barbaadeef ofii kiyyaa qaaman laaluu waanan barbaadeefidha jechuudha kanaan dhaqeen isiniin jechuu jaaladha. Egaa kanatti malee meeshaa guutuu wajjin yeroo tokko ijoolleen tokko sibiilli eessaa sibiila malee gurguramaa inni gubbaarra godhassun eessaa jedhu tikikkiliidha already bakka kun gaafii dhibbatti maaliif hojiidha waan ta'eef gaafachuun gaariidha natti tola garuu akka isinitti gaafiin uumnefan deebii kana isinii deebisaa jira isiniin jechuun jaaladha. Egaa kana yaanni kiyyaatti aansuudhaan immoo waa'ee qumsaaxiniiti. Qumsaaxinii kana obboleettiin keenya miidiyaa irraa ergite miidiyaa irraa iskiriishuut godhameetu ergame isiniin jechuu jaaladha. Hedduu tokko bareeda baay'izawwee rabbiin kan nagaadhaan itti galchee mana nagaa jireenya nagaa egaa ka algaa soo ta'e firaashii gaarii barbaada waan akkanaa kanarratti firaashota bitattan firaashota namni meeshaa keessattuu yeroo biraatan qayyaraa akka mana harabootaa san isinitti fakkaatina maaliif isaan mindaan isaaniitiif argannaan isaaniitii fi oolman isaanii wal madaalaa keenya immoo baay'ee rakkisaadha waan ta'eef waan godhachuu qabda yeroo tokko waan ija qabu yookaan waan umurii qabu tokko irratti godhadhaayi firaashas gaafatti bitattan gaarii bitattan isiniif yeroo dheeraa kenna jechuudha. Kanaafuyyuu kanuma isarratti nan xumuraa egaa kaaqumsaaxinillee hedduu tokko bareedaa. Isin immoo waan jettan hin beeku isinirraa hin eega ani meeshaalee kana baay'een jaaladhe hedduu natti tole isin immoo maal akka jettan hin beeku isinirraa hin eegaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa kaammoyyuu laayikii keessan hin dagatinaa sheerii keessan hin dagatinaa obboleewwan keessan biraan gaa akkuma dura mataa jalqaba irratti isin kadhadhisan immoo wal eebbisa kadhaan kiyya kanaadha wal eebbisa siifaa ta'uu itti galii itti boqadhu nagaan itti galii maatii nagaatitti mana nagaatitti meeshaa nagaatitti jedha wal eebbisa keetis immoo dabareen hin gaa dabaree keessa immoo eebba fudhatta yoo warra nama eebbiste waan ta'eef obboleessi kana dhaggeeffattes obboleettiin kana dhaggeeffattes wal eebbisaa isiniin jechuun jaaladha ani kara kootiin eebbisee jira. Waaqayyoon mana nagaatitti jireenya nagaatitti boqonnaatti meeshaa nagaatitti galchee uffooyi akka jechisiisu abdii guutuun qaba. Waaqayyo kunan amanasi naaf ta'asi kanaafuyyuu ani hedduun jaaladha obboleettii tasgabbooftuu obboleettii jaalatamtuudha dhugaan isiniin jedha kanaafuyyuu
nama kamuu nan jaaladhe hunduma keessanuu nan jaaladha hedduu natti toltu. Ishii immoo waan ana sitti tasgabbooftuudha jedhee maaliif obsaan bakka akkana haa ta'u akkas haa ta'u jecha yaada adda addaa sheer walii godhaa turreefidha. Hedduun isin jaaladha hunduma keessanuu bakka jirtatti nagaa naa ta'a. Baay'ee.